maatiiwwanii fi hordoftoonni chaanaalii Boonii Baabaa Oromoo oduu fi odeeffannoo kan biraadhaan walitti deebinee jirra. Odeeffannoon keenya kun waa'ee artistii Shukur Jamal irratti kan hundaa'udha. Warroonni chaanaalii keenyaaf yeroo jalqabaaf dhuftan immoo subscribe gochuun gara maatii keenyaatti dabalamaa isiniin jenna. Akkuma beekamu viidiyoo kana immoo laayikii gochuun share gochuun nu cina dhaabaddaa isiniin jenna. Egaa gara viidiyoo keenyaatti yommuu dabarru artistii Shukur Jamal kanaan dura sirboota baasee sirboota garaagaraa baasuudhaan beekamtii fi jaalatamummaa uummata bukkeetti argateera jechuudha. Yeroo ammaa kana immoo sirba haaraa qabatee akka dhufaa dubbatee jira jechuudha. Facebook isaa gubbaatti guyyaa kaleessaa kana maxxansee jira jechuudha. Artistiin jaalatamaan kun kanaan dura sirboota kanneen akka fungee fi kan kana fakkaatan baasuun sirboota qabsoo garaagaraa baasuun uummata bukkeetti jaalatamummaa fi beekamtii guddaa argateera jechuudha. Yeroo ammaa kana immoo sirba haaraa Tufatte jedhu qabatee dhufaa waan jiruuf akkuma beekamu sirba artistii keenya jaalatamaa artistii Galaanaa Garoomsaa guyyaa lama gidduutti kan miliyoona guutee fi sirba artistii keenya Shukur Jamal kun immoo akka kansaa caalaa darbee guyyaa tokkotti miliyoona 2 galuu fi egaa kan inni akkas jedhee fi artistoota kana wal caalsuu otoo hin taane aartiin Oromoo guyyaa guyyaadhaan akka inni dabalaa deemuu fi sadarkaa sadarkaatti akka inni guddachaa deemuuf hin jedhee akkuma gamanumaaf isiniif dhaamaa viidiyoocha immoo akka inni gadhiifameen share gochuun fiinsaa akka deemuu fi aartii keenya ajabeeffannuun isiniin jedha. Egaa artistoota keenya kana bukkee dhaabannu viidiyoonsa akka gadhiifame miliyoona galuu qaba jechuudha. Egaa viidiyoon irra qabadhuuf immoo asuma irratti goolabamti waan amma xumura qophii kootitti na daawwattaniif immoo galata guddaan isinii qaba. Hamma torbee dhufu viidiyoo kan biraa walitti deemutti gama kiyyaan nagaatti.